Ashamaa harka fuunee daawwattoota Maayaashoo kun odeessa aartiiti. Odeessa keenya har'aatiin barreessaa tiyaatiraa The Bird of Avon yookaan walaleessaa fi hojiiwwan isaa irratti xiyyeeffachuun isiniif qindeessine itti dhiyaadha. Seenaan tiyaatirii addunyaa hoggaanii fi irra haasaamu maqaan isaas akka maqaa masoo ta'e tokkotti walumaan waamama. Seenaa ajaa'ibsiisoo hedduudha qaba. Guyyaan itti dhalatee fi du'es tokko ture. Hin baranne. Aartiin kennata ta'uu nama hojii isaatiin mirkaneesse. William Shakespeare. I do forget myself. The same, my lord, and your poor servant ever. Sir, my good friend, I'll change that name with you. William jechuun eegduu jabaa yookaan nama fedhii cimaa qabu akka jechuuti. Shakespeare ammoo eeboo mirmirsuu jechuudha. The Bird of Avon jedhuun dinqisiifattoonni fi dhalootonni biyyasaa. The Bird jechuun walaleessaa akka jechuuti. William Shakespeare April 23 bara 1564 Stamford upon Avon keessatti dhalate. Dargaggoomnaan gara Londanitti miila karaa kaa'e. Yeroo kana hireen aartii gara mana tiyaatiraatti qaceelchite. Barumsa tiyaatiraa barateef waa hojii barbaachaaf yookaan hanaa qacaraniif karra mana tiyaatiraa hin dhayne achumatti farge. Jalqaba hojiiwwan tiyaatiraa walitti hidhamaniin booddee ammoo taatummaan talige. Lakkuma bubbuluun William Shakespeare miira daawwattootaa fi jaallattoota tiyaatiraa hubate. Saniin booda barreessuurraa haara galfachuu dide. Addunyaa tiyaatiraa fi aartii jireenyuma godhate. Bowl the round nave down the hill of heaven as deep as to the fiends. This is too long. Shakespeare amala addaa qabaachuutu himamaaf. Kunis dandeettii fi fixinummaa miira namootaa fi amaleeffannaa isaanii dabalatee dafee hubachuu. Hubachuu qofa odoo hin taane guyyaatti aanutti namoota wal baree fi amalli isaanii adda itti ta'e kalaqa isaatiin mimmi'eessuun tiyaatira yookaan diraamaan qindeessee as baha. Stay, illusion! If thou hast any sound or use of voice. Shakespeare jedhu dinqisiifattoonni fi qorattoonni roga kanaa. Shakespeare barachuu dhabuusaa qofti raajii miti. Inni barreessaa qofa odoo hin taane nama kennata addaa keessoo namaa yookaan nabsiyyaa dubbisuu qabaa jedhu. He raised a sigh so piteous and profound as it did seem to shatter all his bulk. William Shakespeare barreessaa walaloo diraamaa tiyaatirii addunyaa irratti haalaan beekamu. Hojiiwwan isaa keessatti jaalala, aangoo, namummaa, hinaaffaa fi jiruuf jireenya hawaasa biyya Ingiliz yeroo sanii qindeessuun calaqqisiiseera. Seenaawwan gaddisiisoo hamma koomeedii yookaan nama kofalchisanii bohaarsan barreesseera. Before in the pace. Hojiiwwan Shakespeare hamma hammaatti itti leellifamu keessaa muraasni Oteelloo, Romeo and Juliet, Hamlet, Macbeth fi kanneen biroos danuudha. Akka fakkeenyaatti Romeo and Juliet yoon fi ilaalle seenaa jaalala maatii walitti morman jidduutti uumame irratti hundaa'a. Romeo fi Juliet sababa wal jaallataniif jibba maatii lamaan jidduu jiruun balaa guddaa fida. And know how this foul murder comes. Oh heaven! Oh wife, look how our daughter bleeds! Come Montague for that. Seenaan kun hanga har'aatti hojiiwwan aartii hedduuf bu'uura ta'eera. Tiyaatiriin Shakespeare inni biraan ammoo akkaan beekamu Hamlet yoo ta'u, inni kun ammoo seenaa walxaxaa aangoo, du'aa, haaloo fi waldhabbii yaada keessoo namaa tokko Hamlet jedhamu irratti xiyyeeffata. Hamlet hoggayyuu dhugaa barbaachaaf if gaafata. If keessatti ifiin haasawa. Tarkaanfii ciccimoo fi ulfaatoo tahan ifirratti murteessa. And these few precepts in thy memory see thou character. Give thy thoughts no tongue, nor any unproportioned thought his act. Hojiiwwan William Shakespeare keessaa odeessa keenya har'aatiin filanne kan maayii ammoo Macbeth taha.
Macbeth aangoof bololurraa kan ka'e gocha safuu hawaasaa cabsu raawwata. Yeroo hedduu xiinxaltoonni aartii tiyaatiraa waa'ee Macbeth yoo ibsan fedhiin aangoo yeroo daangaa darbu Macbeth fakkaata jedhu. Hojiiwwan William Shakespeare harrayyuu tiyaatiraan, fiilmiin, weellee fi hojiiwwan kalaqa aartii danuuf bu'uura ta'aniiru. Akkasumas irra deebiin midhaagfamanii agarsiifamaniiru. Afaan adda addaatiin jijjiiramanii waltajjiiwwan addunyaa garaagaraa irratti akka agarsiifamanis tahaniiru. And the two entreaty. But we both obey, and here give up ourselves in the full bent to lay our services freely at your feet to be commanded. Thanks, Rosencrantz and gentle Guildenstern. Shakespeare ganna 52 addunyaa kanarraa jiraateen tiyaatiroota 39 fi walaloota sooneet tahan 154 akkasumas walaloo bifa seenessuutiin qophaa'ee danuu gumaachuun April 23 bara 1616tti addunyaa kanarra galeera. Walumaa galatti aartiin yaada, seenaa fi yaaddama dhaloota midhaagsanii calaqqisiisuudha. Kanaan ammoo William Shakespeare kalaqa isaatiin galaa heegareen irraa baratu gumaachuun darbeera. Odeessi keenya kanuma sagantaa Maayaa Shoo waliin turtii gaarii isiniif haa ta'u.